Hordoftoota keenya akkam jirtu? Qophii addaa har'aatiin inisheetiivii qonna magaalaa irratti waan qindeeffanne isin biraan geenya. Akka biyyaattis ta'ee akka naannoo Oromiyaatti inisheetiivii qonna magaalaatiin karoora maaddii guutuu milkeessuuf wabii nyaataa mirkaneessuuf qabamee hojjetamaa jiruun milkaa'ina argameen carraan hojiillee namoota hedduuf argameera. Magaalota naannoo Oromiyaa inisheetiivii qonna magaalaa itti hojjetamaa jiru ilaalle keessaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti dargaggoonni waldaan gurmaanii inisheetiivii qonna magaalaan lukkuu horsiisuu irratti argaman fayyadamoo ta'aniirraa dubbatu. Hojii kana kan jalqabne hiriyaa koo waliin yeroo baay'ee hojii dhuunfaa keenya hojjechuu akka qabnu namni ofiisaatii namni barate hojii hojjechuu akka qabu ofiisaatii hojii uummatee akka hojjechuu qabu yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbataa turre kanumarraa kaanii carraa karaa mootummaan nu mijate kanaan immoo gara kanatti galuu dandeenya. Hojii kana keessa galuudhaan dura iddoowwan adda addaa carraan daawwii nu mijatee muuxannoowwan adda addaa deemnee fudhannee jira. Leenjiiwwan gaggabaaboon dhimma horsiisa lukkuu irratti akkasuma akkuma waliigalaatti dijitaal agirikaalcharii irratti leenjiiwwan adda addaa nu kennamaa ture. Leenjiiwwan sanarra dhaabbannee gara kanatti goruudhaan murteessinee jechuudha. Bakka kana nuu kennanii mana kanas lafa kanas nuu kennanii akka nuti ijaarrannee irratti oomishnu nu taasisanii duraan binneetuma gurgurraa turreeyyuu kana duraan hojii kana waanuma hojii kana iyyuu hin beeknu turreeyyuu yaaduma binneetuma gurgurra malee bu'aa hojii kanaa hin beeknu turreeyyuu hamma immoo edda hojii kanatti gallee bu'aa isaa barree ka'umsa kanaa olii akka hojjennu nu taasisaa jira. Ammas edda amma hojii kanatti gallee ji'a shanaffaa qabannee ji'a shan qabannee amma killeen keenyas horiin keenya nuu jammaree amma guyyaatti 3,000 keessaa naannoo 500 irra qaqqabaniiru. 500 irra qaqqabaniiru. Dura mannoo bittaan midhaan mana kana hojjennee midhaan kana iyyuu bituudhaaf baay'ee nutti ulfaachaa ture. Amma immoo edda horiin keenyas nuu jammaree cirraashuma gara tirfaamaatti deemaa jirra jechaadha. Dargaggoonni keenya haala mijataa yeroo ammaa jiru irratti carraawwan argamuu danda'u hunduma uummatanii hojiitti galuudhaaf qophii ta'utu irra jiraata. Kanarraa kan ka'e waan qabnu irraa yoo jalqabne deeggarsi baay'een jira. Yeroo ammaa kanatti mootummaan haala nu mijeesseera nuufi liqaa mijeessuudhaan iddoo hojii mijeessuudhaan wantoonni baay'een jiru waan ta'eef jalqaba irratti garuu wanti nurraa eegamu nuun ofii keenya hojjechuudhaan murteessinee erga kaane namoota naannoo keenya jiran wajjin wal qabannee waan gurguddaa hojjechuuf yeroon banaa waan ta'uuf ammallee haala mijeessaniiru nu mijeessaniiru liqiis akka fudhannee hojjennu kana caala akka fooyyessinu babal'ifnee akka hojii kana hojjennu magaalli kunis nu taasiseera. Waajjirri maaxaa kunis nu rumeessaasitti nu taasiseera. Hojiin kun baay'inaan gara addunyaan keenya gara deemaa kan jirtu gara dijitaalitti waan ta'eef guutumaan guutuutti waan hojjennu hunduma dijitaaliidhaan gochuudhaaf hojjechaa jirra. Amma akkuma argaa jirta yeroo ammaa kanatti kaameraa 3 hidhamee jira. Iddoo kanatti argaa kan jirtani lamaan isaanii mana keessaa hordofaa jiru. Tokkommoo haala keessa maaltu ta'a eenyutu dallaa seenaa jira eenyutu dallaa keessaa bahaa jira sa'aatii meeqatti seenee sa'aatii meeqatti ba'e kan jedhu daataan keenya seef taa'ee jira. Dargaggoonni keenya addumatti kolleejjii irra kan jiran baratanii barumsa xumuranii mana isaanii taa'aa kan jiran carraa baay'ee jira waan ta'eef karaa teeknooloojii kana yoo dhufan waan baay'ee hojjechuu danda'udha. Baay'ee namatti tola carraa hojii argachuu kootti baay'ee natti tola. Akkasumallee baay'ee isaan aalmee godhadhe. Warra dhabaniif illee akkasuma babal'ifnee hojjechuu hin barbaada. Hojjechuudhaaf baay'ee hawwii guddaan qaba. Warra hojii dhabaniif illee anillee bakka irraa faayidaa guddaan argadhe jechuudha. Inisheetiivii qonna magaalaa hojjetamaa jiru keessaa horii gabbisuu fi horii aannanii horsiisuun isa birooti. Hojii kana kilaasteraan hojjechuun deeggarsa ogummaa barbaachisu bakka tokkotti argachuu fi gabaa argachuuf illee faayidaa qabaa jedhu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti warreen horii gabbisaa jiran. Gurmaanii hojjechuuniif qofaan hojjechuun baay'ee adda addummaa qaba. Maal isinitti fakkaate? Qofaa hojjechuun har'a waan argadhe tokkollee gara baasii mataa kottan geessaa wanta qusadhe tokkorree gara imma mataa kottan geessaa har'a maal qaba waldaan innaa waliin ta'e hojjetu jechuudha. Deemsa mataa isaa qaba. Baankii siinqeetti hin qusata gara funduraa hin qusanna deebii immoo baasii nagee baasii galii qaba. Seera malee horiin hin ba'u seera malee birreen hin ba'u tajaajila nu waldaa kanaaf oolu yoo jiraate yaa'ii qabootii mariitiin asitti raawwatameetidha kan siif malu kan naan malu ta'a malee
wanti keessaa karaa keenya luqqifannee waan sokkine waan qusatamuuf wanta guddaa irratti nama ceesisa gara guddaatti nama deemsisa hin qusatama harka nam tokko harka lama waan taaneef harka walii gallee waan hojjennuuf jechuudha baasiinis galiinis seera qabeessa waan ba'uuf waliin hojjechuun waliin bakka tokkotti qusachuun bu'aa guddaa qaba beekumsa immoo jechuudha tokko beekumsa ni qabu sun hin qabu beekumsa sun hin qabu humna sun qaban hin qabu beekumsa walitti fidaa yoo waan tokko hirratee iddoo hirrina sanaa wal jajjabeessa humnaanis beekumsaanis wanta ta'eef baay'ee wanti namatti tolu walitti uffanne hojjechuun baay'ee namatti tola. Kaapitaala horiin kun kan dhufee nama tokkichi akka 50 tokkoonsaa horii 13 kanaan boodatti immoo torban kana keessa horii 18 finne hin yaadne. Naalbaatti akka raawwanni biraa rakkoon hin jiru gara fuulduraatti bu'aasaas yoo margan gadi yaadna. Egaa gida akkuma keenya kanatti jajjabaatanii onneedhaan jabaatanii hojjechuu qabu akkuma keenya kanatti. Nullee miizaanillee kun galchine irraa kun kamtu har'a bu'aa dabalee kamtu qannasee kan jennu kamtu fayyaa qaba kamtu fayyaa qabna kan jennu tokko miizaan kanallee laallet isaan hordofni jennee kanaaf mootummaan akka jirutti agarra haala jiru nu gurme nu haalamu jecha innatti yaadna gara fuulduraatti yaa gidi yaadoo qabna gara fuulduraatti ittiin yaada innatti karoorfannee jira waan akkasiiti. Taanni waan warri uffanni nu gorsanii karaa aanaa keenyaas haa ta'u karaa waajjira qonnaas haa ta'u jechuudha wanti jiru wanti nuti gaafanne nu godhu ibsaa nu gashuu bishaan nu gashuu karaa kana daandii nu sirreessu ufanii immoo nu jajjabeessu haala itti horiin furdachuu danda'u haala holiin aannanii immoo akkaataa inni itti galiin babal'achuu danda'u immoo akkaataa isaa yerootti walgahii nu kaa'anii jechuudha nu gorsu saayitii nu qabsiisu. Wanti karaa isaanii muufanni yookaan immoo waan isaan nu godhan jiru wanti nuti isaan gaafanne hunda nu gochaa jiru. Nu fuulduratti kan yaadnu wanta kana amma xixiqqaatiin jammarreerra. Kilaastera keenya kana bal'ifnee gara ce'umsaatti ceenee wanta biyyaaf ta'u kana. Wanti kun waan anaaf yookaan immoo waldaa kana bichaa irratti dhaabbatu miti. Nuyi kan nuti hojjennu ufiif bichaa miti biyyaaf hojjenna. Han nuti hojjennu horii aannanii, horii foonii, horii lukkuu maal hojjetamu kuni kan biyyaaf ta'u wanta ta'e boorurree mul'ata nuti qabnu mul'ata eeraa kan bal'ifnee horii fooniinna horii furdisuunna ta'e kan kanaa olii horii aannaniitti kan kanaa olii biyyoota biraaf illee akka erginutti nu biyya kanaa bichaa fotoon ta'e kan nuti hojjetaa jirru biyya biraaf illee muuxannoon keenya akka nuuf ta'utti kanaaf itti nuti hojjetaa jirru malee suma har'aa fi naannoo kanaaf eeriyaa kanaaf bichaa jennee nuti hojjetaa jirru. Wantoota kana haala isaa mootummaatu nu mijeesse waldaadhaan nu gurmeesse hojii warra hojii dhabeeyyii hojiitti gashee nu nama 5 taanee gurmoofne ana hojii hin qabnu ture amma hojiitti nu gashee hojiirra jirra aannan kana immoo warra waldaatiin gurmaa'ee asitti horii gasheerraa fuunee uummataaf raabsaa jirra aannan fudhanna hanqaaquun hin jira amma bal'inaan immoo hundiyyuu gaggaa'aa jira amma kanaan duraatti xiqqoo ture amma babal'atee hunda waliin akka ga'utti hojjechaa jirra kanaaf iyyuu haalli isaa xuruutu jira uummatatti warra nyaatuufis warra gurguruufis gatii xiqqaatiin xiqqoo katamaa kan jiru irraa akkasitti gadi bu'aatiin fuuneetu nu immoo qarshii xiqqoo tokkotti daballee raabsinaa isaan immoo nurraa fuudhanii nama uummataan waliin gaanii gurguru. Nu guddannee amma ce'umsa argannee gara guddaatti ce'amnee investii gochuu barbaanna as ta'uu hin barbaanne. Waan guddaa yaada irraa mootummaanis nu gargaara inni yaada qaba. Namni baay'een sodaatee kan dhiisee jira. Amma erga namni jalqabee amma dhufaa jira namni duraan amantii guddaa irraa hin qabu. Lammaffaa immoo ogummaa hin hojjetama kanarra hin gaa'edha namni yaadin jiru. Akka ka'umsa gaarii akka qabaatanii hojjetanii of jijjiiruudhaaf biyyas jijjiiranii ofis danda'uudhaaf kanatti yaada qaba ergaas qaba. Inisheetivii qonna magaalaa kana keessaa horsiisa booyyee adda kan taasisu al tokkotti ilmaan hanga 7 dhaluushii fi nyaanni ishiillee haftee soorata namaa ta'uudha jedhu warreen hojii kanarratti bobba'an. Jiinsa baay'ee gaariidha leenjii arganne hojii maaxatiin gurmoofnee leenjii arganne irratti hojjechaa jirra. Gaafa jalqabaa iddoo ittiin galiin hojii kanatti waan ulfaatu namatti fakkaata. Gaafa immoo itti seennee ilaallu salphaadha. Booyyee horsiisuun haala nyaata isaanii irratti hundaa'ee baay'ee salphaadha. Booyyee horsiisuun kun hojii addarra kan isa godhu nyaanni isaanii nyaata akka horii nyaatanii miti margarraa miti. Mana cimmaagii yookiin mana akaakiltiitii wantoota adda addaa dhufee haftee isaanii ittiin nyaatanii jiraachaa jiru. Baay'ee immoo cimnee sarratti dhaabannee hojjechuu qabnannee uummata warra hojii dhabeeyyii duuba keenya jiranii fakkeenya taanee jabaannee cimnee hojjechuu qabna. Booyyeen tokko 7 kan dhalte jirti. Akkasuma immoo isaa waliis kan dhaluu danda'an jiraachuu danda'u. Ammaaf 7 dhalteetti. Baay'ee fakkeenya gaariidha.
jabaannee hojjechuu qabna. Hojiin kamiyyuu yoo itti alaala ta'anii ilaalan waan nama dhibu fakkaachuu danda'a. Gaafa itti siqanii hojjetan immoo salphaadha hojiin kamiyyuu. Kuduraa fi muduraa lafa magaalaa keessaa balfi itti gatamu inisheetiivii qonna magaalaa kanaan hojjetamaa jiru carraa hojii uumuu fi maaddii guutuu milkeessuun cinatti miidhagina magaalaafillee gumaacha qabaas jedhu. Gurmiin keenya bara 2013dha. Baay'inni keenya naannoo nama 130dha. Kan nuti gurmoofne achi keessatti raayyaa ittisa biyya keessa gaafa turres biyya keenyaaf hojjechaa turre, nageenya biyya keenyaaf turre, achi immoo ergi deebine booda mootummaan haala nu mijeesseen gurmoofnee misoomaaf nageenya irratti hojjechuuf kaayyoon keenya inni guddaatu kan ture. Kaayyoo sana keenya kan nageenya hojjechaa irraa kan misoomaa immoo aanaan keenyas akka aanaatti deeggarsa nu godhee akka qurxummii irrattis leenjii adda addaa nu godhanii lafa kana irratti akka hojjennu haala nu mijeessaniiru akka aanaaf. Laffi kun kan kosiin irratti gatamuudha. Sareenis daayipariinis kosii baay'ee qaba ture. Kanaaf sanamoo ergi kabachiisne booda hagammaatti illee irraa hin banne ergi misoomni kun ta'e booda garuu amma fooyyee qaba. Lafichi kanaan dura garuu kan namni keessa deemuun cincaasaa kan inisheetiivii kana keessatti waliin ta'anii gurmaa'uun qofaa deemuurra gurmuufti gaafa hojjettu biyyaafis ofii keefis bu'aa gaarii agarsiisa. Amma nuti beekumsa kanaan qabnu ture. Akka bulchiinsa kutaa magaalaa keenyatti waajjirri qonnaa walquunnamtii warra teeknooloojii hojjetu wajjin walquunnamtii akka goonu godhee leenjii nu kennaniiti diizaayinii hojjetanii nu kennan. Amma kana egaa bareedina magaalaafis bu'aasa kan biraa sun ta'in kun jijjiirama guddaadha bareedina magaalaa irratti. Karaa kan biraati immoo oomisha irraa kan argannu. Amma hundumtuu amma gaafa keessatti kan argaa jirtan miseensa hojii godhee hojjeta. Maaliif bu'aansaa tokko magaalaaf bareedina magaalaaf lammatamuu galiis qaba. Lafa xiqqaa irratti waan baay'ee oomishuu akka dandeenyu hubanneerra. Nuti kana irratti hin dhaabbannu. Kun jalqaba keenyadha. Muuxannoo isa kanaaf babal'isaa deemuudha. Aanaa biraattis kutaa magaalaa biraattis tokko muuxannoo kan biraafis kennina nuti eessatti hojjechuu dandeenya. Humna qabna, beekumsa qabna, tokkummaa qabna. Kunis nu geessu kana caala otoo oomishne immoo irra caalaatti jijjiirama guddaa finna. Qaaleensa gatiillee hin tasgabbeessina jennee amanna. Kanaaf nuti gara fuulduraatti kaayyoon keenya kana oomisha kana babal'isneeti lafoota laga duraattis iddoo biraattis haa ta'u haala mootummaa mijeessuutiin babal'isnee hojjechuu yaadna karoora keenya kanadha. Hojiin kun wabii nyaataa hawaasa keenya daraan galmaan ga'a. Gama kan biraatiin carraa hojii uumuu bal'inaan nu uumuu danda'a. Kan biraa dhiyeessii gabaa keessatti rakkoowwan gabaa keessatti mudatan kanaaf furmaata kan jedhu giddu galeessa godhannee calqabnee gama kan biraatiin magaalli dur magaala nyaataan beekama oomishuudhaan hin beekamu. Kana seenaa gochuu danda'uu qabnaadha. Kan ejjennoo nuti qabannee hojirru akka magaala Shaggarittis akka mootummaa naannoo keenyaattis magaalli nyaatee kan bulu qofa otoo hin taane hojjeteetoo nyaachuu danda'uu qaba, oomishuu danda'uu qaba. Kana immoo oomishe rakkoowwan qaala'insa jireenya keessatti mudataniif furmaata waaraadha kan jedhu sana giddu galeessa godhannee calqabne hojiiwwan inisheetiivii misooma beelladaatiin wal qabatee karoora qabanne sana akkamitti deemna kan jedhu lafoota kanaan dura ijaarsi seeraan alaa irra ture bara darbee fi bara kana irraa diigaman giddu galeessa godhanneetoo lafoota kana saayitii pilaanii isaanii fudhannee Shaggaritti argine Shaggari sana nu mirkaneessanii lafoota kana erga saayitiin isaa irratti hojjetamee booda hirmaannaa hawaasaatiin baajenni mootummaa tokko otoo keessa hin jiraatiin hirmaannaa hawaasaatiin aanaalee noonnootii fi aanaa malkaa gafarsaa keessatti bal'inaan irratti karoorfannee jechuudha. Isa kanas ji'a tokko keessatti ijaarsa isaa xumuruu qabna. Ji'aa fi guyyaa 15tti immoo oomisha calqabuu qabna kan jedhu sana giddu galeessa godhannee calqabne jechuudha. Egaa kilaastarri kun iddoo tokkotti gosa hojii 4-5-6 haga 7tti qabatee argamuunsaa lukkuu horsiisi lukkuu jira, horsiisa horii aannanii jira, furdisni ni jira, misoomni booyyee jira, misoomni qurxummii jira, misoomni dammaa jira. 7ffaan kan adda godhu iddoo gurgurtaa bu'aa beelladaa. Isa sanarree himaaxaa gurmeessineet sheediin ijaarramee kan itti calqabameedha. Inni kun iddoo tokko ta'uusaa tokko giddugala sana nuti fuula duratti oomisha kana qofaan akka dhaabbatu miti kan barbaannu. Giddugala sadarkaa isaa baay'ee ol guddatee iddoo qorannoo ta'uu danda'uu qaba kan jedhu sana ejjennoo sanaan calqabnee jirra. Warra achi keessatti fayyadamtoonni achi keessatti hirmaatan kun dirree asumatti horsiisanii asumatti akka faniin miti. Furdisa horii yoo fudhanne fakkeenyaaf agaalaatti ekspoortii gochuu wanti dhorku hin jiru. Biyyi keenya egaa lakkoofsa horiitiin akka Afrikaatti tokkoffaadha. Lakkoofsaan jechuudha. Akka addunyaatti beekamaadha hanga 10 keessa jirra. Garuu faayidaa isaatiin hin jiru. Horii nuti oofnu horii naannooti. Aannan sirriin hin kennanii, foon sirriin kennani.
lukkuun isoo fudhanne killee maaksimaam 60 fa'aa buufte waggaatti. Kana qabannee lakkoofsa kanaan eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Kanaaf hojii kana yoo iddoo tokkotti finne muuxannoo bal'aa walirraa fudhachuu danda'u. Nutirree akka seektaraatti waan ogummaa kennuufii qabnu. Leenjii barbaachisaa ta'e fayyummaa isaanii irratti deeggarsaaf hordoffii barbaachisaa ta'e iddoo tokkotti kennuu dandeenya. Hojiin kun hojii baay'ee hojjetanii itti milkaa'uu danda'an. Jireenya mana nama dhuunfaa keessatti ittiin milkaa'uu danda'an. Mootummaarra illee wantoo guddaa kan cabsuu danda'u. Rakkoolee guddaa akka biyyaatti amma qabnu qamadii gara biyya alaatitti sadarkaa erguu irra geenye kana kan utubu waan ta'eef nyaataan of danda'uu wajjin wal qabatee deebiin inni deebisu deebii guddaadha waan ta'eef namni hundiyyuu keessattuu nyaata dur warra sooressaatu nyaata jedhaman kan akka qaaquu kan akka killee kana bifa salphaatiin naannoo keenyatti argamuu hin danda'ama waan ta'eef bu'aan isaa ammas dhandhamaa jirra waan ta'eef qaamni hojii kanarratti bobba'ees ta'ee qaamni haaraan amma hojii kanarratti lafa xiqqoo irratti bu'aa argachuu waan danda'amuuf yeroo hunda alaa binnee nyaachuurra yeroo hunda alaa waan alaa bitamu qofa irratti xiyyeeffachuurra lafa qabnu irratti iddoo qabnu irratti kaan immoo kan mootummaan nu qopheesse irratti waldaadhaan gurmaa'uudhaan mootummaan haala mijeesse kan jiru hin jira waan ta'eef namni kamiyyuu keessattuu dargaggeessi keenya hojii kana irratti xiyyeeffannoo godhee waldaadhaanis gurmaa'ee hojii kana milkeessuu hin danda'a. Qonnaan bulaan keenyas hojiin kun bonaa ganna hojii hojjetamu hojii yeroo hunda hojjetamu yeroo hunda bu'aa irraa argannu ta'uusaa beekee bakka jirutti leenjii kennamaa jiru kanaa fi barumsa kennamaa jiru kana fudhatee waan qabu irratti hojii inisheetivii kan jallisii qamadiitis anamma hojjetaa jiru kanas haalaan kunuunsee firii barbaadamu akka argatu gochuu irratti xiyyeeffannootti kennee hojjechuu qaba. Warri waldaadhaan gurmaa'ee inisheetivii fi kilaastera adda addaa keessatti hojjetus tokkoffaa kwaalitii isaa dabaluu, qulqullina isaa dabaluu, istaandaardii isaa eegsisuu waan xiqqaa qabu sanarratti istaandaardii olitti hojjechuudhaaf yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sanarraa bu'aa guddaan ni argama jedhamee yaadamas waan ta'eef nutis kanaaf deeggarsa guddaa gochaa waan jirruuf dhaamsi ani qabus isa kana jechuudha. Magaalota inisheetiiviin qonnaa magaalaa itti hojjetamaa jiru ilaalle keessaa magaalaan Bishooftuus isa birooti. Magaalaa kanattis hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu taajjabne. Hojii kana nuti kan jalqabne waldaadhaani. Qaama sadiidha kan walitti finne. Tokkoffaa warra ogummaa qabu, lammaffaa hojii dhabdoota, sadaffaa immoo warra qabeenya qaban. Humna kana sadee walitti qindeessine hojii kana jalqabne. Yoo gurmoofne mootummaa iddoo hojii gaafanne mootummaan immoo iddoo kana nuuf mijeesse jechuudha. Kanarraa kaanee jalqabne naannoo horii 8 jalqabne amma bara 2015 gara dhumaarra jalqabne. Kanaaf ammatti naannoo horii 30ti oomishni keenya guyyaa immoo 250 keenya irra jechuudha. Qonna magaalaa kana keessatti tokkoffaa intaa'aa jennee yaadne turre. Isti ayaallu immoo jenne ayaalluun kun immoo wayya in ta'u jennee ta'uu keenya mannaa ayaallu gaafa jennee itti gallu isaanis warra hojjetoonni waan kana isaaniin tamalakatu hundumtu nu gargaaranii ganamaa galgala jedhanii nu gargaaranii hojii kanaan keenya irraa jechaadha. Lammaffaa waan mootummaan sheedii kana mijeesseera utaammanootuun mootummaan nu mijeessu baanne hin hojjennu hojii kana dhugaa dubbachuuf har'a mana kireeffannee hojjennatu jenne baay'ee waan yaalamuus miti silaa hojii biraatti seenna turre mootummaan hojii kana hundumaa nu mijeessennaan hojii duwwaadhama. Innaa warroota akkasii hojjechuu yaalanis utoo hojiitti seenanii carraa gaariidhaan jedhan. Akka sammanuun as keessatti wal agarraa diskasii wal goona muriyoota keenya as keessa jiru isaan hojii diskasii goonaa waa'ee mirtii irratti seenaa dhufna yoo rakkoo keenyas jiraate rakkoo keenya walii hubaa ati kanaan nu godhamanu gabaan keenya tokkodha hundumti keenya iyyuu sababii isaa maayini kan fayyadamu uummatuma keenya. Nama biraa miti. Kanaaf uummata keenya gadi fayyadamu teenye wal mareennee wanta nu barbaachisu ammoo kan horii nyaata kanaa hundumti keenya wal faana finna. Kanaaf gaafa wal faana finnu immoo qabeenyi keenyas waan adda addaa gadi bu'ee nu dhufaatiin jirra. Kanaaf walii galanii hojjetanii wal bukkee hiriyoota isaanii wal bukkee hojjetanaan jijjiirama fidamaa hin eeggacha. Kan nuuni dhiyeessinu dur baadiyyaa deemtee yerootiin isin ga'uu fi karaa irratti tabalaashaa waan baay'eetu nu qonnama. Amma nuun asitti halkan 11 walakkaatti yoo ilmame inni sa'aatii 12tti hin baana sa'aatii 12 sa'aatii tokkotti hiramee dhumeera nu bukkeetti. Hin jiru annan sa'aatii tokkotti amma dhuftee nu bukkee annan jedhamu tokko hin argattanii gabaaf dhiyaatee jira.
warri gabaas tokkoffaa nuuni maali gabaa kana akkuma amma nuun qarshii gadi buusneetiin uummataaf dhiyeessaa jirra warra nurraa fuudhanis itti maatiin jirra gabaas tasgabbeessaa deemna maaliif kanuun gabaas tasgabbeessu sababii isaa maalidha mootummaan karaa manaa isaas xiqqoodha waan chaalenjii kan nu gochaa jiru kanaaf nuunis gabaa keenya gadi buunnee warra fudhatanis gabaa isaanii gadi buutanii uummata bukkee akka goofara kan hojjetaa jirru kana caala ganaaf fooyyessinee hojjenna jennee eeggataatiin jirra jechaadha. Yeroo duraatitti nu baasamoo nu baasuu dargaggeessa in shakka jechuudha. Kana keessa hojiittis akkamitti gallaa birrii eessaa argannaa maaltu nu mijataa gaafiiwwan jedhan bal'inaan ka'aa turan jechuudha. Sa'aatii kanaatti waldaalee baay'eedhaaf kan wabii ta'e mootummaadha jechuudha. Akka mana qopheessatu wabii ta'e waldaalee baay'eedhaaf wabummaa galleerraa liqii kan argatan jiranii kan eeggataa jiranii almost bu'aa guddaa keessaa arganna jenneeti barnoota dhaloota dhufuufis kan isaanitti aanee hojiitti galuufis carraa guddaadha kaka'umsa guddaa ta'as jenneeti kan abdannu jechuudha. Waldaa 107tu gurmaa'ee hojii kanatti galee jira. Jarri kun immoo maajoritiin isaanii baay'een dargaggoota ijoollee yuunivarsiitiidhaa bahanii hojiin arganneedha jechuudha. Lukkuu horsiisuun bal'inaan itti deemamaa jira. Kana jechuun wanni nyaata madaalawaa uummataaf barbaachisu bifa barbaadamuun fi gatii barbaadamuun dhiyeessuudhaaf carraa guddaadha jechuudha. Kana qofaa miti sadarkaa barbaachisumitti waan dhiyaatuuf gatiin isaatillee gadi bu'aa jechuudha. Kana qofaa miti kana wajji wal qabatee kan kana booda dhufuu danda'u warra kanaaf nyaata oomishan immoo qopheessuu keessatti carraa guddaadha jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa dansaadha, faayidaan isaa baay'eedha. Kanaaf bu'aan isaa guddaadha waan jedhu qabna jechuudha. Jalqabbiirra jirra malee xumurarra hin jiru. Kana keessatti wanti beekamuu qabu hojjetaan carraa hojii kana keessatti argate carraa hojii uumuu kana keessatti hirmaate kana keessaa bu'aa argate namni isa duuba dhufuuf dargaggeessa isa duuba dhufuuf abdii ta'uu qaba jechuudha. Kan irraa baratu ta'uu qaba jechuudha. Malee kana keessatti abdii kutate yookaan kasaaree yoo bahe dhaloonni isa booda dhufu dargaggeessi isa booda gurmaa'uu deemu abdii kutata jechuudha. Kanaaf ergaan ani warra carraa hojii uumuu kana keessatti argataniif akkuma horii haannanii hunda horsiisa lukkuu keessattis horsiisa booyyee keessattis foon horii furdisuu keessattis warri gurmaan hundi kutatanii qophaa'ummaa guddaadhaan kutannoo guddaadhaan hojjetanii bu'aa agarsiisuu qabanii gaafa isaan bu'aa agarsiisan nullee itti gammanna maaliif waan irratti hojjette kun yoo bu'aa agarsiise atillee itti gammaddaa biyyaafillee bu'aa guddaadha dhaloota isaan duuba jiruufillee abdii guddaadha. Kanaaf isaaniif ergaa kanaan qaba jechuudha. Gama biraatiin warra kana keessatti xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiran mootummaanis kanuma caala babal'isnee deemuu qabna. Akka naannoo Oromiyaatti inisheetiivii qonna magaalaa kanaan galmoota 4 bira ga'uuf xiiqii fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himan hoogganaa itti aanaan biiroo misooma manneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Biraanuu Baqqalaa. Akka biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaatti gama kilaasteraatiin galmoota gurguddoo 4 milkeessuu qabna jenneeti kan qabanne. Inni tokkoffaan galminni jalqabaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Galmi lammaffaan misooma ogummaa dagaagsuudha. Skill development isa jedhamu kana. Inni sadaffaan interpreneurota guddisuudha. Fi inni dhumaa e-governance yookaan immoo kennaa tajaajilaatiin waa wal qabatu jechuudha. Akka galmaatitti afran kana qabanneeti hojiitti kan galle hojiiwwan idilee kan raawwatamu waliin raawwatamaati kan jiru. Keessumattuu egaa hojiiwwan kana keessaa inni guddaan fi inni olaanaan dhimma inisheetiivii qonnaa jennee qabanne bara kana karaa adda ta'een magaalota keenya qabnu keessatti raawwachuu qabna jenneeti kan qabanne. Keessumattuu hojiin kilaastera qonnaa magaalota hunda keessatti kan raawwatamullee yoo ta'e keessumattuu magaalotawwan gurguddoo itti waamamni isaanii naannoodhaaf ta'e riifoormii keessa kan jiran irratti karaa adda ta'een xiyyeeffannoo addaatiin kan raawwatamu. Kanaan alatti magaalota itti waamamni isaanii aanaadhaaf ta'e godinaaf ta'es hunda keessatti sadarkaan isaa walaa darbu malee hojiin kun karaa baay'ee ho'iinsa qabuun raawwatamaatii kan jiru. Egaa hojii inisheetiivii addaa yookaan kilaasteraa raawwatamu kana keessatti
hooggansi sadarkaadhaan jirus dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kenneeti. Kilaasteraa bara kana karaa adda ta'een raawwatamaatii kan ture keessumattuu kilaasteroota jiran keessaa inni jalqabaa kilaastera furdisa horiiti jechuudha. Kilaasterri furdisa horii karoora qabanneerraa naannoo 172 raawwachuun danda'amee jira. Inni kan biraa kilaastera horii aannanii waan horii aannaniitis yoo fudhannee ilaallu gama kilaasteraatiin kan qabanne keessaa 173 raawwachuun danda'amee jira. Akkasumas kan lukkuu, kan booyyee, kan industirii godoo jennee akkasitti adda baasnee jirra. So hojii kana yoo ilaallu karaa baay'ee cimina qabuu fi gadi fageenya qabuun raawwatamaa kan turee fi raawwatamaatii kan jiru ta'uu isaati. Hojii kana akkamitti hojjechuun isaa akkuma beekamu kana dura qonna keenyaan wal qabatee baadiyyaa qofarratti beekamaa ilaalchi jedhu sun magaalaa keessattis hojii qonnaa fi qonnaan wal qabatu hojjechuun hin danda'amaa kan jedhu sana barumsa guddaa dabarsuu danda'ee jira jechuudha. Keessattuu akkuma hundi keenya beeknu inisheetiiviin kun kabajamoo muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmediin kallattiin kun ergi gadi darbee booda sadarkaa naannoottis kabajamoo pireezidaantii naannoo keenyaa dabalatee hooggansa kilaastera irratti hoogganuu wal qabatee waliigala hooggansi hundi inisheetiivii kana abbummaadhaan qabatee akka hoogganu godhamee gama kanaan jijjiiramni guddaanis dhufee jira jechuudha. Akkuma silasii kaasuu danda'e wanti hin baratamne akka hin jirre yoo hojjetame wanni hin hojjetamne akka hin jirre agarsiisuu danda'ee jira jechuudha. Bu'aa gurguddaas fidaa jira. Karaa tokkoon carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphataa jira. Keessumattuu furdisa horii, furdisa lukkuu horsiisuu kan jenne kana hunda keessatti dargaggoon hedduun carraa hojii argachuu danda'anii jiru jechuudha as keessatti. Ofiis fayyadanii maatii isaaniitis fayyaduu danda'anii jiru. So karaa kanaan carraa hojii bal'inaan uumuu danda'ee jira. Karaa gama biraatiin immoo qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa kana qormaata guddaa akka biyya keenyaa qofatti odoo hin taane akka addunyaatti illee qormaata guddaa ta'e kana tasgabbeessuu keessattis shoora olaanaa taphachaa jira jechuudha. Fakkeenyuma salphaa fudhannee yoo ilaaluu dandeenye amma hanqaaquu fudhannee gaafa ilaallu kana dura 14, 15 kan ture sun yoo xiqqaate amma gara 8 gara 7tti gadi siquu danda'ee jira jechuudha. Kuni jiraataa magaalaa keenyaatiif uummata keenyaaf faayidaa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. So hojii kana caalaa cimsinee jabeessinee kan itti deemnu yoo ta'e bu'aa guddaa kana caalaas akka fiduu danda'u qabatamaadhaan argaatis jirra. Naannoo kanarratti duukas bu'amee karaa baay'ee adda ta'een to'annoo hordoffiin isaatis cimee itti deemamaa jira jechuudha. Hojii inisheetiivii qonna magaalaa jalqabame kun xiyyeeffannoon kennamee fi itti fufuu qabaas dhaaman obbo Biraanuun. Hojiin kun keessumattuu karaa adda addaatiin rakkoo wabii nyaataatiin wal qabatee jiru kana furuu danda'u nurra jiraata kan jedhamu akka mootummaatittis xiyyeeffannoo addaa qabatamee keessumattuu maaddii madaalawaas jedhamee kallattii muummee ministeeraa keenyaan gadi darbe sun magaalota hunda keessatti hojiirra ooluudhaaf yaalii gurguddaan taasifamaatii jira. Tokko amma wanni sirriitti xiyyeeffachuu danda'u nurra jiraatu hojiin amma jalqabne kun fufiinsa akka qabaatu gochuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf hooggansi sadarkaadhaan jirus ogeessi jirus uummannis kana beekee xiyyeeffannoo addaatiin raawwachuu qabna. Wanni amma mul'ataa jiru kun hojjechuun akka danda'amu agarsiisuudha malee potenshaala keenya guututti fayyadamnee sadarkaa barbaadamutti bu'aa barbaadamu sana argachaa jirra jennee kaasuu hin dandeenyu jechuudha. Bu'aa gurguddaa argachuun nurra jiraata. Hojii xixiqqaadhaan qofuun nurra hin jiraatu. Sanaan dhaabbachuu hin qabnu kana caalmatti bakka amma geenye kana waan amma hojjenne kana muuxannoo arganne kana caalaa dachaan daballee hojjechuu danda'uutu nurra jiraata kan jedhu sana kaasuudha. Inni kan biraa meebii potenshaala keenya amma sakatta'aa deemu humna akkamii qabna? Maal hojjennee jirra? Maaltu nu hafee kan jedhu sana sadarkaadhaan sirriitti adda baasaa sanas qabannee hojjechuu danda'uun nurra jiraata kan jedhudha. Inni kan biraa qindoomina cimsuu. Keessumattuu amma qindoominni jiru baay'ee gaariidha. Garuu immoo kana caalaa seektaroota kallattiidhaan dhimmicha ilaallatu wajjin hojjechaatii jirra. Kana caalmatti cimuu danda'uutu isarra jiraata. Uummata wajjin hojiin hojjennu, dargaggoota wajjin hojiin hojjennu kana caalaa waa'een qindoominaan wal qabatu fufiinsa karaa qabuun cimee itti deemuu danda'uutu isarra jiraatadha. Kan biraa deeggarsi ogummaa kennamullee mataa isaatiin jechuudha. Ogeessi
sadarkaadhaan jiru hojiin kun sirriitti bu'aa barbaadame sana akka fiduu danda'u deeggarsa ogummaa baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti illee hundi keenya cimnee hojjechuu danda'u nurra jiraatadha. Inisheetiivii qonna magaalaa carraa hojii uumuun wabii nyaataa mirkaneessu kana haa tumsinuun dhaamsa qophii keenyaati.